ما هو يا هنا قرر كم رسولي كبار العلماء يراكم كبار نحن في الدنيا كأنك غريب نسبي شيخ إمام الشافعي جربي يهدي الله لنوره من يشاء أمرك من داون رمضوك وداكيكو Aku menyediakan kata kuasi di kejadian di kan. مرة Kita boleh dikaji dua daerah pokoknya. ندير بيه ويد في بوخة مثلا بواج Jenazah nanti. والله بيك يا والله كم تير كيف جريتنا إليه شيء ما عندي كنا مثلا الرلة شيء ربعه وين اللي ساكن قدام مالي يقولوا فنا نمبر واحد يا دلو نمبر واحد سلو مريت نمبر واحد Ada kan ada di jalan sini kejadian. Buat ada pasti nama Pak. جوار بدي ما أنا الجيش ما أبغى فيها بركو اللي سابل تقنات لا أبغى كذا ثم كم يدين كمان يجي والله كبارين كونو في سبعة بو كم سايد عندها فآتوا سوالي جرا سواجيني عند جنة ساليا والله أدانة شبابي فآتوا جرا والله ada sopun saya betul mana kan. أبو سبزر بتاعي أبو معاذ فاضي أبغى ما نسيت معاذ Sekarang kalau kuliah sama di toko mana pun berapa. Mau jadi. أكاسي channel له والله نسيني خلاص والله نسافر وانا برا أي والله ما بو يوم ولا نوم بريسي كلام أكتر نماز بس كنا ولا كم تكلا سير بتكسيتا Ya Allah. Abdul Syakur Fatu Pedangale Asir شهادتي فاك أبني شرطة عن اللي ناري تقويا تقولي Daganno tirako gafa sanije أنت تصوري وأجرانا وجهي ترى دركنا عن وليني ما أنا يشوفه كله أكثر بنتين أكثر أنا قال يا رب Jangan komati dari tim tadi itu tadi jalur tadi. Konfirm ficha. استغفر في الجوت يا Mas dulu gue tidak jadi balot. لا برو في الجوت يا لا والله في الجوت والله وانا إذا كيس ربي هلقة سنين جرو سنين والله Kalau kita faham لا عادي لسنين نم كل شيء نكمل تكسر كذا كيف يعني يا إنسان ma wani kali orang murah. كان ناخذ نبرك ولا كان لكن كيس هذا سؤال دائما ما كان كيس مران كان مراني اسمه وانا تنسي Karena orang murah, karena كيس هذا سمى ده مرانيا ما مرا واشوفن كديرة كيس تجهز هذا سمى pakai saja. ده ما يدا ويسيت تلاوة هذا سيت كروت بنانا شايدا كروت مش كيس هذا Kilo. لا برا موانا تيوان تينا كريوان ميشا كوروراني تو الآن تديرة تدير تجر دير اللي تنرى في دير إثيوبيا يوسين كمان ركوسن تيورا أتى أمري أجا تامن إثيوبيا يوسين هذا Barsen to kan agahe. Anak kam siapa itu? Iyo akan aja. Akan bani musa ya. سنين كونغو سلام أبرام توكو كم بودكاست متوري فايدة مجرى كل موضوع كأوما ربي وكاجرة
sunillee maataa hin argamu Itoophiyaa Kuni? keessatti wal fuudhee Dhiiraaf dirri biyya warra lixaa kanatu nutti gadi facaasu. wal fuudhee hiikamaa Itoophiyaa keessatti. Anamma kana dhagaawee ta'a jechuun kanama keessatti amma shawaa kana kara finfinnee kana jedhan ijoollee anjaa kanneen ijoollee wajjin haasa'ee Itti kana ittaan warra sagal ani sagalii jechuun kakallatti namarraa dhagaye nama ollaasanii ka akkamii dhagaweedha ka dhalaan jechuudha biyya wannaa kana deemte biyya ambaa kana deemte galtee jechuudha biyya Awurooppaa jijjiirattee galte jechuun dhalaan saahibban qabdee mira saahibban ofii bira deemte saahiba isii bira deemte lama isiisan jechuun akkuma waan dhiiraa kana yoo isin dhiiran haasuuf ittiin haasuu jedhamu tammaan dhiira gootee galte jiru kallattiin kaalaal namaa kan argitu naa hin jira achi isiin falaaseesaa fireendii ofii kana bira deemuuf qaama seenuuf dhiqatuuf ammaa seentu tumatti itti seentee dureetti jedhama tumatti itti seentee salphee jechuun sila kuni ani bakka gammaa wanti haa gammaa dhugaa rabbi qalbii naa fudhatu jedhe amma dubartoonni gari garii warri akkana wal gurguruun jiraawe yaa sanumaan walumaa galaniitumaan akkasuma godhammoo laa qaama siin jechaa ruka saahiba biyya saahiba siin faamne Afrikaa minaan faccaaccanaaf kaatti jedhu haamee jira warrumaa wal fuudha jedhan kunuyyuu akkanuma wal goggodhamoo shankaatila sanamma moo kanuma qabaa kanuma akkuma dhiiraa kanatti sanamma ka wal fuudhe anamma ka jijjiirate wal fuudhe siin jechaa bara kama jijjiirate kana siin jedha san siimu jiraana dhagayka biyya Awurooppaa deemte jijjiirattee galte saahibuma isiita duraanii kana wayita isiin bira dhayte ennaan amma fireendii kiyya bira isiin intala seeti akkasiiti waliin turan ka waliin baratan intala seeti okay siin garuu jijjiirate gaafa tuun hiriyyaan isii hiriyyatiyya walaa galetti galte achuma qabdetti oofte bira dhayte ta biyya alaatii galte tanatu isii fireen isaa itti ufii bira deemte ennaan walumaan kolfanii osuma taphatanii fireendiin isii bilbileef taa wannaa tana ta biyya keessa ergu tana isa bira deemtee dhibatuuf isii qaama mana fincaanii seente itti seente biyya alaa irraa galte seente qabadhu barane qabadhu jetteeni kanaayyuu Afrikaa hin saltee jettii kan jiini gahu wannaa ta'uuti dhiini itti dhufuuti ulfoofte wayitammootuu dhaqanii doktora laalchisanii jedhan isiilleen hin badde haala waan dalaydan beeytiire baddee jirti wayitalamoo dhaqanii wanta jedhan wanni nam tolcheedhan gahatillee miti garuu ulfooftee jirta akkasitti abboo qaameetu ta'ee dhalate nama guutuu ta'e dhalan biyya kenna nama abboo nama kallattii nama jechuun biyya kenna bakka addunyaa jechuun seera biyya kenna nama Oromoo yaadee jechuun ani mana burfaa takka ijaaradhe nam tokko bira jiru seetu wallaahi billaahi bakka ajaa'iba natti ta'e jechuun dullee soba se'a garuu sallaan nama kallattii nama waliin baran namni jedhee natti meenna nama wanni an jechuun kana dhagaa beekta an wanni kana seefu mase kallattiin kaan guddama kan irra kaahaniitiin akkatti namni jechuun bar qabattoonni jira bar ka qabattoo saniif taata ka qabattoo jechuun amma ka qabattoo bigaalaa dhayte bitattuu hin bitatti dhala jechuun warreen heeruun isumaan of salti bar siigala ka qabattoo ka dhalaan hidhattee dhalaan saltu waan garteen kun guute lafa jechuun bigaalaa dhayte tuu hin bitatte gooti dhagaatti boosoo fi yaadi dubari wallahi jechuun akka yaada jeettamaan hin gadda ijoolleen keenya taasisetti yaadate waa'ee ayataannaa irratti waa'ee ayata warra makkaa irratti hin argitu hin laawwisuudhu nama tokko irratti kaasanii ijoollee keenya tanatu osoo achi deemu gara jarmaa eessatti achi baatee
كجري قبرت واي جري قبرت لا كان كان كاتي بيكون وانا راد في تكن ديكو وتكن ديكو كوانا وقت تقولني دامن كان غرتي شانغولي دي نما سي نما سي جري نما سي جولن نما كانت تكو بيجكاي اسمع كانت كنيله نما ميتي تمار فرنجي لكي کو اتكاي فرنجي لكي کو اتكاي کو جسو گجاني کو اتكاي ميتي akkasitti jechuun inni hin beeku toon illee akkasumatti jakkamsiini wanti nama hojii jira ni jechuun nabii kennas gudi xiqqoo amma baddee wayita keessaa waraabee finne kanatti kara finfinnee kun badaa jedhanii hanti ijoollee ji'a taasaa beektan ijoollee ji'a kana dhalawwan amma kara lagataafuu fi wanni kanneen burraayyuu fi maalii kana kuni nama adada uffata amma ijoollee nama jiran burraayyuu keessatti guddatan dhalatanii jechuudha bakkeen jarritti waa bitatu yaaltu fi miidhamee tasa waan illee adada guddatuun finfinnee matti ol gala eegale akkuma nuti tareessa ta'ee tokko yoo nu gurgurmeessoo ziinaan bifuma kanaan jechuudha amma waan ji'a kanaan guutuu beeka magaalaan jira kana waan ta'eef amma guutuu baddi jetti ijoollee kora naayinii sagal jetti beekta jedha akkas jedha warra sagal jedha bar waan ni godhan jedhan iyyuu bar nama kana fuudhaniitiin addaa jarrillee waan gabbaartu qabdi jedhanii beekta warri waan kana dalagu sigale warri waan kana dalaguuyyuu shayxaana gabbaran jedhan sigale nama fidanii isaaf qalan jedhan amma adada waggaan haa ta'u yookaan maalidhaan ji'a haga muraasa ayyaana qabnaa miti fuudhanii namoota gahaa kan shayxaana dhiyeessanii qalan jedhan nama akkamtu qalamaa hin maali nama fuudhanii hatanii ittiin qalanii giddi amma ijoollee meeqatu qaban ji'a kana ijoollee nama babbareeda kaayimii kana fuudhanii ittiin qalan jedhan korsumatti godhanii deemanii ni kalaas maasalaama jechuun ittoo kanatti illee ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. صديق مين طالب نفر طالب جاهز؟ ايوه خلاص انت؟ ايوه ها؟ محمد محمد اخر 52 كم رقم؟ 52 اخر كيف يقول؟ 605 ما في موجود من الراس نعم؟ موجود هنا هذا ولا دق شيء خلاص سويت اتصال كلام وما في رد ولا كيف هو ما في رد ما في حساب خلاص حساب لسه ايوه شوف انت كلام ساق ما يرد حياتك كان قبل ما إن طلبات جمالي ما جمالي إذا ترقي مبارك انجلو جمال لكوستو كبريس جمال تركي باسي تولو الرفض يا ربي يا الله يا ربي فرمات Eh, takka gaji ajaiba boga. Kana jitu. ابو يا هذا جمال دي بوتوا بدو Kana be khamo. بعد دندتا ون ماني سورة إسا قد باسني بربادو في دي ديم سموشات والله وبالله يا نبي تو كسكيا
ofii gargaarsa bulee wanni akka suuraan isaa gadi ba'ee mul'ifamee barbaadamu godhe sababii deemsa mucaati. Akkasitti deemsi mucaa gahaa jira waan ta'eef meeshaa sana waan midhaatti amma hin kennamne maallaqaan xammanamee mucaa irraa kadhannee nus hin gargaarraanii akka falamuu fi dubbiin gabaabaadha. Nu jalaan deeminaa boyaaya. Mubee Jamaal dhufee naqi Jamaal dhufee naqi asirratti haa diimu faaseenani bakka. Akkasee. Aboyaa jalaan seenaa mimi nam tokko. Aye Jamiyye. Jamo. Aboyaa waan isin jedhu. Namni hakikatan uma danda'u haa dubbata namni uma danda'u godha malee waan hin dandeenye hin godhu. Tokko isinillee ni beektan isheen illee achi jiran na fakkaate ishee Abdurrahmaan Daawaallee makka jiran moota kana jiran. Wal quba qabdanii isaanillee waa'ee isaanii nama kana sirriitti dhibbatti irraa beekanii. Sheekota akkam jirtan? Inillee haati seenanii sooshaal miidiyaa irra na baasanii kunoo Aboyaa saahiba keessan faatullee keessa jiranii. Intala takkatu duraanii dubra garaa beektanii. والله ما في هذا شيء هو شيء الفلوس لا أبو بلال أبو بلال. ايوه هذا انا سوسه ما في هو سوسه لا لا هذا لا ايوه هذا اللي هو سوسه nama kanatu meeshaa kiyya nazarafee siniini fullaana galchaa jira jettee warri kaayiroo suuraa kiyyaa fi suuraa ta'a. Aboyaa waan gootan Aboyaa na dhageessaniimi. Sheekh Abdurrahmaan hin dubbisaa silkii isinii erga takka jedha. Ani qaba Sheekh Abdurrahmaan silkii isaanii qaba amma dubbisuudha. Yoo dubbisaa kameeshaa ammoo kameeshaa ka amma mana dhaqee ulaa dhadha'ee namichi nurraa banuu dide amaarticha tokkotu namichaa kana beeka amaarticha kanatti dawwalee dhuggaa yoo nurraa baname cabsineeti manuma mucaa keenya Oromoo kamishi sanduun inni jira taatiin jira jedhan kana cabsinee keessaa baafnaaf isinii galee taanii dubbii wanni ani godhuu fi danda'u kun hagana godhee wallaahi laajima Aboyaa kun nama isaan illee na bira jiranii Sheekh Abdurrahmaan illee dawwalaa hima haqa bitoo tanaa yoo haqa irraa qabaatte akka hayti isii galu. Inni bira wanni godhuu hin dandeenyu mana kana amma cabsinee galgalaatiif namicha kana barbaannee wanni goone. Isiilleen akka tikeetiin jalaan qubanne gurbaan isiin bira jirtu qeerroon keessaan naa dubbisu walitti dhufnee meeshaa isii kana yoo ka argamullee taate kaargoo akkaataa itti kaayaniif. Biriin 1,700 ka biraa qabbisu illee akkaataa abbo badhaataan akkaataa itti kafaluu danda'u irratti akka waliin dubbachuu dandeenya. Wanni namni namaa godhuu danda'u kanuma. Namni akka nama dhaggeeffatee keessaa bahee kuta dalagaa ofii dalagateetiin yoo fedhe sitti deebi'a yoo fedhe sitti deebi'u namni miidhamaan jidduma kanatti hafa jechuudha. Haga ammaa namni laayifii irratti itti deebi'ee mubaarakii fi muniiriin qofa namni martuu bahee deebi'e. Kun qataa nyaatee kun salaatee kun maal jedhee kun hojii ofii dalagataa jira. Kanaaf namni miidhamu jidduu kanatti michoo tana waan taateef dubbii nama itti godhaati. Riyaadiin keessaallee nama itti godhaati. Sheekh Abdurrahmaan biratti ana dabalaa rakkoon qabu. Sheekh Abdurrahmaan nama guddaadha nama hayyu nama hiikaa kun guutuunu. Bira isaaniitiin ijoollee gandaati see wanni miti bira ganda nama ilmaan bira isaanuu walitti dhufu. Abshiiru nuun taafuu isin hunduu ganda nuun taafuu an akka kiyyatti isin hunduu. Akka shibiroon golloo qabdi keessa qollichoo qabdi jantanii abbaa badhaataa fi Abdurrahmaan walitti ilmaan biraa ilmaan gandaatillee hallii ni godhanii. Yoo hayti isiituu abbaan badhaataa nyaate hayti isii akka galtuuf sheenii ni godhan. Ni galee akkanaatii dubbii asumarratti warri godhaati furmaata bicha yoo hayti isii akka hin banne yoo isiin barartee jette namni isin dubbatu nama bakka buufattee akka argitee namni kun keessaan dhukkubnamee waliin dhufnee meeshaa isii kan mana namaa jiru kan sanduuqa keessa jiru kana baasuu fi akka dandeenyu birii 1,700 akka argitee akka lixaatti kenneessan abbaa badhaasaa irraa fuudhuu fi akka dandeenyu gabaratti anana dabalaati. Dabalama mubaarakii muniirillee ni jiranii galatooma haganuu siin jechuu barbaachise. Dhiira baaseen jira Jamaal wadoon baane. Amma dhugaa dubbatu guyyaa nadhaadha guyyaa boqonnaati guyyaa Jumaa waan ta'eef guyyaa bareedaa. Namni walii gadi baay'een socho'u. Namoonni balbaluu bara budinee guyyaa boqonnaa waan ta'eef namni bartuu ofirraa raahessaa. Kanaafi atilleen amma guyyaa addaa kana maqamiitii biyyoota naafiqaa kana
سميرة عندي ميقاس في تنبوت تياري اسيس من أجتي سنيلة ديك أزال ديك أسود دميتا أنا موسيقى أنا تجيب ترجم أبدانا جدني ساعتي تربكم الناس جمال لو كان كيرو جمّا جو فودي سيفان كافي دوتي إسينا جمال أجيران دينا كوبسا نمني فوقي كتوسان لو لقمتي مني سمنا سنتي زادك كيسنتي نمني تكافي لما قدي بوسان أولو يرو سنسينا جبسا واسيجر ربي مي فرصة ناكن مي تكو فرصة ناكن مي نما منا خنا قالوا بربادة تدا ولا مبارك فرصة ناكن ناتكو فرصة سي خنا ديمينا أجمعتا نمني كفولي جدي بو دبم وي دبم فوقي كل وانتي أبارتمان تكو فوقي تكلم دبا أولي كلا تكو بودا ديكا دي دم فديكا بودا نمني ولا نيما نمتي أجمعتا أبار دامي تكوبسا ديمينا جمال كي مشاهد مشاهد بيجي maallaqa boorsaa isii kana maallaqa bira jiruu fi boorsaa kafallaa jaafata cabesan jidduu dubbalarree fuullee jeelala kamgaaya wal gargaara inni isii warra cabe dhugaa illee jira ilaallee wal gargaaraa jira ana kiyyaa namarra cilee ni gadaa ana akkasii garuu hafa jiru kan maallaqa isii fi boorsaa isii amma dhaqqaba kumaa kubbaa amma kannaa maqaa wallata akkasi okay galatooma baraki munirille me iddoo biroolle nu yeranii jiranii naannoo hadiiqaa wayii ta'aa jiranii sa'a kana mee gurbaa san birallee dhayidhee yoo ka argamu taate naannoo san dhayidhee barbaanna isin akka galgalaatitti jidduma tanaa yoo ammoo gurbaan keessaan nu haquunnamu telefoona kiyya fudhate qeerroon keessaan nu haquunnamu Follow na Davis, follow na godhe, follow na Davis. fooloo maal gootaa minaata wali asuma deettee fooloo nagaa matta Okay, lakkoofsa saddeet inarraa kaasa. Lakkoofsa zeenii abu irraa kaasa. Iyarra naa dawwali okay Jamal Harkeen qabu kan kaanii malee hin qabbani. maal jechuudha maal jechuudha dawwala jechuun yaa akhi ilma namaa hin amanina dhageeffadha asirratti xumura dubbiin asirratti baate asirratti xumura hin kijibina mijiyoon galuudhaaf sa'a kudhan bichaa beefi xumuraa fi ammaan tan muramte kijibinaan ol jedhe kaabboo kijibinaan ol jedhe maal jechuudha warri amma nama gargaaru warri nama gargaaru sagalee taatanii as keessa jiraattanii namni beekamaan haa ta'u kan jiru kan hin jiru bakka dubbii akka ilmi namaa dubbatutti dubbataa ni jira. Lolaafuudhaan jiru jaarsummaa fuudhaa jirra. Lola yoo taate sooshaal miidiyaa irra loluu miti dhiirummaa waraantilee yoo qabattoo hidhattu taate deemee daayirektii itti dhaqee loluu danda'a abbaan barbaade. Jiiwwan kootu akkana godhatu kun jiiwwan sabnaadhaan mana cabsii fi yoo dandeettii qabaatte nama mana cabsu fidii fi kootu cabsii fi gajjaaboo dhaabatee jirra. Jamaalibboo jamaalibboo beena furi jamaal konkolaataa ofiitiin aduu kana keessa deemuu jechuun jaarsa dhugaa barbaadnaan kijiba barbaadeetii miti. Akkamiin namni ol ka'ee namaa garaa kana guutuu kijiba dhiisaa namaan jedha kijibaa namaan jedha akkamiin namaan jedha indee hin barbaachisu wanni akkanaa kun ol kabajuu odoo jiru akkamitti haalaa fi adaba walirraa fuuna jira kuni waan gaarii miti qeerroon bilbilee fi yoo bilbileef isaan bilbilini naa bilbilii jedhaanii jira kunoo jamaan isaan bilbilini naa bilbilii jedhaanii jira addaan tana qeerroon yoo jamaanii bilbile jamaal gartee gas immoo jaarsa waan kan dhugaa kana baasuuf walii gadi deemaa jira malee as keessa faayidaa wayii barbaadeeti miti
taaskii kafaltee fi walii gad oofaa jirtu kijibaa kan jettuun. Kijibaa kan nuun jettuun ashuraansii wayii nuu kafaltee jirtu abiibi. Lolaallee miti jaarsummarra jira dubbii kana qabbaneessuu irra jirra malee bakkii bakka lolaati kan lollee ittiin buqqifatan jira. Lolaan immoo wanni ta'u wayii illee jiru. Sigalee seeraan wanni hin taa'amne illee jiru. Seeraan walitti deemnaan waan barbaachifte funyaan garagalchite irraa fuudhuu dandeette jechuudha. Lolaan immoo inni illee haga sheeka keenya attiin baanu bar attiin baanu dhiifamaa wajjin attiin baanu gartee uummata lamaan gartee gabbeetuma ulaan akkuma dhadheetuma deebuun baana malee attiin baanu hamileen tuqullee qabu dhageeffadhu jamaan irra diba jira yoo akka dubbatan asirratti fixaa dubbiin jiyoodha wanni kayitaan jaamu hin jiru hin sobinaa wanni hin jeen attiin baanu sheeka keessa eessa jirtaati eenyu obboleessa eessa jirtaati asumaan jira biyya jira والله Ati diisi Abu Yahya dalam maksudnya kalau cuci Rupi Abu Yahya tiennya Ero amarra kati imbalatin munir imbalatin Abu Yahya dan dupat aja lah sera kabame jira hinduma amarra kasa wanda gaskiran dupatina Abu Yahya Rabbi sini lah jalan tu saya rumah kota no kita sini gajer lah jalan di Abu Yahya gitu apa ke ni jalan lah sini kapan jina imbetu Rupi nurra tumura Abu Yahya nanti bisa nanti kau nanti Mubarak dhiifamame osoo Abu Yahya deebii waan siin jedhu dubbii nagaa gojjirtaami dubbii eegamu Abu Yahyaa fi isheen illee qabatan tokkoffaa namni dubbii namaa tagalte fitu jaarsumaa fi ishee rakkoon qabu jidduu tana keessatti sheekonni teenallee maqaa dhayamuun isheen dubbii ishee bira geettee namarree taate hin jedhamu akkana hin jedhamu eega argitee sheekonni seenanii namni jaarsaa teene kara jaarsaatiin dubbiin dhumatti ammatti sa'a kanatti fitaa akkasii miti akka danda'u namni martuu yaalii godhaa jira qeerroo keessaan na dubbisii telefoona kiyya yoo telefoona kiyya hin qabne naa kenn jechuma kennuufiidha keessaan dawwalee na dubbisuudha waliin dhufuudha namni samiiraallee osoo hin deemin namni marti waliin dhufee wanni akkaataa dubbiin tun jirtu haasa'uudha malee namni asuma walumaa gadi lafumarraa ka'ee nama tuttuqan kunillee mana keessatti nama yaamtee na eessatti walagaa eessatti walagaa jamaa ummati waan hedduun dhageeffadhu ummata kana amma ummata kana mana digartu hin galchine dhageeffadhu antiimati rakkoon qabu wanta waan gochuu danda'anu qabanu eessatti walagarraa bakka kam adiiqaa kamitti walagarraa jamaal eessa jirtaan Alaa Bashir kottu makiina harkaa qabdaami dhageeffadha Abu Yahyaan yoo isaan waan kana rakkoo qabu afittan fuudhaanii jedhan iyyuu mucaan itti galti. Wallahi barangaatti barbaannee liqeeffannellee kennee fi biratti malee yoo Abu Yahyaan keessa jira rakkoo qabu mucaan agartu jedhan iyyuu galchuu dandeenya maaliif nama beenyuudha abbaa keenya. Kanaaf hundi keessan iyyuu miutii qabadha. Wajjala naa seenaa. Naa seenaa. Adda biidha jallumeedha.